ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ ኬሳ ፊለተጄቲ በር ኩኒ ቀላ ከሙ ፉርዳዳ ከን ኬሳ ፊለተጄ እናንተ ማንኪያ ሰዲን ቀቤ ቤጅ ሰው اسكندر وين كراكن وين بقالهم هولي جيسن مانجي هذا كنت تحكم جيسة تنسى جيسة ويني كودينا قوتي عيلو السلام عليكم يا فاميلي أتنياك توجين ديمتي فترامتي بر فاميلي فترامتي فترة وليكنياتو ماكوش فترامتي فيلم العلاج روانتيف وسيتو وانا ما فيلم اغزيل على نياتو وجه مالي كون فترامتي شي يعني كونجش وانا يعدني في قلتهما اسم برنا في عدني بر أصلي يا مامي ما كين سيام تجاني أصلي ده ماكي أبا ورا قرشي ويا جايبة قبل المويسين ديمين قرشاني نياتو ميسا برجرو قرشين فا كوي ها كونو والكتاني أكتين سني أججم هانو وي هانو يي أكم ta'uun qaba. Eshi. Maaliif beekta abbaa manaa fi haadha manaan yeroo kamiyyuu walitti taananii taa'uu qabu. Yeroo deeman harka wal qabatanii deemuu qabu. Harka isaanii wal gadhiisuu hin qabanii. Barri kun badduudhaa beeki. Sakeendi maasiroo sakeendi keessatti qilleensi galti beekte. Garamiin gorta. Kara maakiin taa'an. Ay, intalbiin akkasitti hin bareedu gara birsi shantaa wayi. Beeytu ati. Lakkeen kara maakiin taa'a. Yookiin isaan lamaan immoo fuuldura kiyya teessisee face to face teenyaan. Ibsi shamama kiyya keessa lalaa haa ta'utu. Seerri miidiyaa akkami beekta jara
nama intervii gochuu godhaa jirtu ijuma communicate goota ijuma isaanii keessa. Maatii isas ilaaleeni malee dubbiin ijaan galti qaama gaaffii yeroo gaafattu ilaalaati bakka ilaalte communicate waliin goota malee waaqa laalaa majeem lafa laalaa intervii isaan hin godhu. Nagaya ambuli asli bilbila keessan kaa'i hiikaa kiyya. Okay, hiikaash. Tole hiika danuu. Diaspora wayii bilbila keessan kaa'i naan jedhe anchi doolaara 50 naa erguu hedduun oolu doolaara 10 irraa si ergaa namatti biyya baqaate ta'ee tole. Jechuun bakka bawa ihitiinnet ነው የሚልክልሽ የሆነ ሸንታ ፋሚሊ ሜ namni 1,100 asiloo bira jirtanii deemaatii. ganama kaarootii nyaaddu achi nama 1,100 jira. Ere sibiram amma meeskiriinii irraa kanatti mul'atanii akkasii irra keessaa warra ilaalan osoo hin dabaliin. Nama meeqa jira koomentii barreessa. 1,100 jira sibira moo 1,100 fi wayi. Nama meeqa jira koomentii barreessa. Faamilii ila 1,357 400 gaati 1,200 ila argite 1,200 godhan ijoollee ajaa'iba rabbii ilalaal argite asili warri kaan irra keessa taa'ee laalaalaal ani dubbannaani keessa gadi galan hundumti isaaniitu. Duruma gise amma nama meeqa jira? 1,200 amma leemu warra irra keessa taa'ee lakkoofsan beektu. Faamilii mee barreessaa nama meeqatu asilii bira jira? Dootorii guddaa waggaa 27 bitaatii barate akkamitti namni 1,200 takka laala? Isan jedhee barre. Riikaardii bira jira ijoollee. Namni 1,100 ol laalaa ture har'a akkamitti? 1,200 eegil kunoo laala amma eegil sirrii jetteen. Wallahi nama 1,200 lama screenshot isin godhu. Screenshot godhe akkasi biratti agarsiisuuf kan biratti agarsiisuuf gargari na fakkaata. 12,000 bakka warri 12,000 ittaanis. Dabira nama 13 jira screenshot isin godhu barbaada. Yaa Rabbi kiyyaa. Wallahi tokko tuqaa 3 keedha. Tokko tuqaa 3dha. Sobaa jedhana wallahi sobaa miti kuno. Yoo barbaada screenshot isin godhu. Amantaadha amana. Amma galan 1,300 galan. Namni as jirtan kun profailii koo gadi tuqaati yuutuubii koo deemaati liinkii isaatti bu'aa sabiskiraayib godha. Warri asiin immoo imeelii sin gaafate yuutuubumarra deemaa seenaati mooneet beeksisaa oofishaalisa jedhu sabiskiraayibii 1,300 ol qabu sana sabiskiraayib naaf godha kutta. Kun ajaja dooktorii ajaja kiyyaa miti. Jaalala nuuf qabdanii kabaja nuuf qabdaniidha. Nuti sisin malee homaa hin qabnu. Maatiin dooktar immoo oolmaan irraa qabdu. Ammallee oolmaan keessan akkanumatti itti naaf fufu. Waan isin gammachiisu isin fataa isin godhu. Finnee dhufna. Waan faamilii kiyya gammachiisu ati hin beektu barra koon kee kana. Keessaan natti mika. Keessaan natti miti abshir. Akkuma isaanii ta'utti fidee dhufa. Ayyee. Waan isaan gammachiisu sittiin. Asammela ilmaatu jechuudha. Siloo maal ta'uu qabda beektaa tanaaf. Gaazexeessaa osoo hin ta'in piroodiisara naaf ta'uu qabda manaajara. Manaajara keessii ta'uu? Gorsaa taata beeki. Mooni sagantaa kana hojjedhu. Akkasitti hojjedhu jettee na gorsuu qabda. Kabbaanno. Wayyuu. Yaa gorsituu jiruuti yaa yaada galee yaa kan rabbiin hunda keessaa anaaf filee. Faamilii galatoomaa dhugaa rabbii. Kabbaanno gorsaa. Yuutuubiidhaan seenaa ala kallattumaan yuutuubiin dhaqaa seenaati. Wannoo godha sabiskiraayib godha mooneet beeksisaa oofishaal jedha 1,100. Mooneet ani gaafa baadiyyaa jiru kaaseeta tokko bar gaafa kaaseetii bitamu qijjii fi orijinaalii minaamin jedhamee bitamu san amaarinyaan sirba tokko qabaa dhageettee. Hin dhageenye dhugaa rabbii mee na dhageessisime. Di sirbume?
Arabareebsaade bareebsaade arabareebsaade bareebsaade taashaashilomaade bareebsaade araba. Akkamiin sagalichi? Sagalichi gondaree biyya qotee bulaa gondaree fakkaata gondaree Yaa ajaa'iba rabbi. gabaree galuu oromiyaa dhute fakkaatan. Dhugaa rabbee jira. Gaa'ii sila namni 35 komaa fi 400 galchaa. Komaaf 400 galchaa anillee asiloo biizii godhaan jira. Ayyiriin irratti qabaa jirti. Ayyariin irratti qabaa Nama kumaaf 400 galchine maa? Eenyu jedha? Mooneet beeksisaa oofishaal jedha gaa'is 100 fi 300 ol. Family deema laalaa goota achuma subscribe goota risaarchi godha. Kumaaf 400 galchaa goota. Waan ofii Ingiliz limataa no samoonu xabbi kiyya ishii ene wud UK limataa no. Waan ofii limataa no xabbi kiyya za airport uga. Airport ፊት ለፊት ጠብቀኝ ጽጌረድ ምናምን ግዢውና nama meeqa galchitan family nama kumaa fi kuma tokkoof 370 nama 30 tafema 30 qaati. Save jiran qora jette Yoo diyaazora. asin sindiidee yuutuubiin seenaa. Mashallah mashallah. Lakkoofsa hunda amma agarsiisu malee hunda gara akkuma 500 jala hin deemu. Ammatti seef hin godhu bara hunda warra subscribe godhe. Kanumallee beektu ati gaazexeessitu guddoo taate anji. Aha nan beeka maal jechuudha silu. Bakka osoo imeeliin kee hunda gaafatu baate hona qaata dabarsan. Bakka moonii. Oyi lammata evidence. Eessadha itti. Intalli kun hin bareeda bunnu butuu faamilii. Mooniti kana dhayu. Haraam garuu. Ishiin jettu. Ana sogaaf Ingilizan beera guguddaa kana beeke hunda isaanii bakka tokkotti fuudhayyuu. Amma jaarsa guddaa ta'e dulloome mana. Dhuftee ma yoo dhufti shakkitii bar. Nama 28 qofaaf deema subscribe tolchaafi. Yenee miskiin. Namni 28 haftan kun subscribe goofi 28 moo 38 tofe. 28 tofe. Liiban duriyye. Asli rabbi jedhii sagalee naaf tahi dhugaa rabbii moonet astaghfirullah. Gurba ijoollee koomentii akkanaaf hokkataan barreessina. Mooni. Eessara irraafte. Moonet. Jira kunoo. Ama waan gootu. Deemi faxarii ka'i. Wannoo isaa sirreessi. Maal isaa sirreessu? Imeelii isaa akka imeeliin gaafannetti sirreessa ishii. Ahoo okay inni sirrata imeelii gaafate ijoollee. Imeelii gaafata maaliif beektaa anasitti hima. Horiyaan keenya kun ka online jiru kun parsantiin 85 warra imeelii malee paaswordii ofii hin beekne imeelii ofii yaadanne si galeemi. Amma ijoolleen hedduun maal godhani warri wiccaa gara jiru kun jechuun akka Itoophiyaati miti. Nuuroon rakkataa beektaa wiccaa garii kanatti. Dhugaadha. Namni gaafa silkii bituu akka appilistoorii keessa seenee appistoorii keessa seeneetiin waada tiktok fi feesbuuk kana daawunlood godhatu qofaaf toluu fi imeelii kireet godhe itti galchaa paaswordii seef hin godhatu imeelii masan illee seef hin godhatu si galeemi. Imeelii yoo qabaatellee paaswordii yaadatu. Amma gizee gattu kan imeelii gaafata gizee isaan imeelii itti naqan paaswordii gaafata namni qabu hin jiru. Iluu koo mangisti amma waan santu rakkoo ta'e rakkoo kana mootu isaanii gabaabsuudhaaf ati maal gochuu qabdaa? International gochuu qabdaa jechuu akka waa takka hin gaafanne. Okay lubbu. Okay ishi tole. Itingi makeessa bakka inni oof jiru laaltee oon goota yookiin nama waa'ee muuxannoo yuutuubii qabutti bakka tuqan dawwaltee himta ishee gaafata. Tole. Okay.
Private ta'ee jechuu gabaabumatti nizaama tiktookii kee yoo private goote namni subscribe follow si gochuu hin danda'a akka accept gootu walii deebisuu hin dandeettanii. Dhugaa jetteen. Akkaasi kun. Wanta rabbiin duniyaa dhuman qabnetti haa kennu gammachuurraa haftee diyaasbooraa kenna. Diyaasbooraa singili salphaadhaa jira kun Mike. Akkas ishii bakka kootu ganama hin badini sagantaa ganama eegale. Boksii tumaara. Diyaasbooraan. Iluu beeytaati. Iluu bari iluu baala goofaree keenyaayi. Si jaalataa anchi. Dhugaa rabbiin badee bar duratti hin arginu ture gastii irratti. Eshi. Gidduutti badee malee. Kalee waa'ee kee kana waliin kaafnee waa'ee yuutuubii kee gubate kanallee kaafnee sagantaa 300 isaatu ture. Hiqqifatee boo'ee moonetii san baay'ee adanna qaran jedhe garuu inni jaalala si jaallatu inni aandi adnaaqii noo wannoon ta'e. Ayinaa nan beeka dhugaa rabbi nama gaariidha rabbi. Dhuguma nama baay'ee riispeektii godhu ture. Yeroo kamitti Kiyya waan rabbi duniyaan waan qabnetti hagennu mangistii kiyya dhiisi kaa'antee takkalee waliin qabatte keessaa jalaa fixxee bannaa taa'i gadi. Maa keessaa baaftee wannoon hin nyaate Starbucks hin dhugin. Iluu kiyya mangistii abbaa leencaa.